like Arab traditionals. Okay, شكرا. شكرا يا أشادي. قاري أتذكر. بريدة ولا أعود ماشي أنا نو بريد جول. إنسان دفتر. نجاح دفتر. لا أنا نجاح بيالي أمران. شباب هان كيسي كوارث لكن تيجي كوه بتيجي تيوانته. على العربة كيسا ديك ساتوريمي. ما ركوا قبل عربة وجي تبتشون. لا ركون كواني. It's okay, right? قالوا أرانتنا ما شاء الله كان يكبسي فكانت تيسا بسي ليه بسي تاج شروب بيسا. نحس اللي جريه ذري. إيه. ما تميل كيساوا كومنتين جرجرسينا. أيوة أنا فوقي بقى. كاميرا تنقى كاميرا. أنا قاعد والله. رجال فوقاتو بقى. من جيسينا ما نقول نبي نلوج الكلام كنا. ما البربادة. I don't know والله. جيسينا ما بقولوا ترزقنا كان. كم مساعد؟ من يكونين نعرفه؟ من يرومو كونين؟ مني أنا أعرف كيف سبتو؟ ترى ما فكرت تدري. مني أنا أعرف كيف سبتو؟ أنا كجروني تي كيف سجلوا بربادة. نقاس إنجل أبر والله مني أنا أعرف وأنا يا ومثلا كبجاتون بيتا. نمن كبجا. نمن مو كبجا سان سودات تسلكا وجرا. سودا ينو وانا سودا تفكات. I don't know. ويتاني سين كبجا سين سودا لسين فكات يا أمة تقول. سين سودا. سودا كبجا. نمي أنا إسين كبجا بيتاني. إسين كبجا وسودن ده وان إسين جت تمون ده يبوتو برباد وان إسين نرجعو. نسودا. غافا مو وان نجمع تشيسوي غافا مو جمرو برباد. So waan naga machiisu waan fedhe gara fedhetti jiruuti yoo fedha laga so san dhiisaa jechuu barbaadeeti ani isin sodaa isin kabaja malee akkamatii gara biraa jechuu as jala koomentii hin tattaane argaara koomentii tattaane keessa galaa beeta waan ni jaambeta waan ni gara lagi biro baay'ee jarraan bagadaatitu abbaan haqaa yoo callisee ambiti ol baateeti si gubbatti marmaaruu barbaaddi safaa si gubbaateeti dhiichisuu barbaaddi waan jedhamu tokko jira saniifi haga nama jala callisanii jira haga tuttuqaa namaa fiddiisanii jira gaafa of beekuu qaba namni yaa jecha nama ajaa'ibaa kana dhiisii nyaanni bareedaan kun yoo sirra kute si dabbara beekee si guura. Kanaafuu namoonni tokko osuma beekanii akka nama hin beekne namoonni godhatan. Namoonni waan takka osuma ilaalanii arganii beekaa akka mataa isaanii dhiibbaadhaaf maddii gara biraa deeman. Osoo asumaan ishoo waa dubbii yaanni wayii tokko galee fi dasna godha ture. Yaa namni natti mee baay'isee wanni biraa haafuuti. Wanni jiru waan gurguddaa murtaa'u haafuuti waan ani murteessu. Ani maalumaa ol jiruutii keessatti gahee mataa kiyya akka taphadhu ana qofa. Maalumaa ol ana ol namni naa murteessu hin jiru. Even amma rattaadhaaf abbaan kiyyayyuu anaa ol wanni isaan murteessan hin jiru. Ani namni naan jedheef gaafa asirra dhufee gaafa rifeensa asii mul'isu akkana godhee namni naan jedheef rifeensa san hin dhusu. Maa asitti namni hin duune yoo utiyyaatti namaniin jechuudha. Gaafa itti amanee dhufe ammoo shaashii akkana uffadhee dhufallee gaafa itti amanee dhufe. Waan gurguddaa murtiin gurguddaa naafuuti hin kabajaa malee ilma namaa jecha inni naan jedhu tokko wala sirraa wala qajeeluu jalqabuma gaafuma manaa bahu akkas jedhee waan itti amanee dhufe waan musan dalaga. Akkasitti naa beekaa jechuu barbaade.
taa'ee haasoftan kuni wanni isin jettan kun hundi yoo ta'uu dhabee hin saalfattanii noo hin saalfattan eebadee jettan. Qabi meejjituma namoonni baay'een natti cinqaa jiranii qabi namaa natti ergina cinqaa jira. Taani waadaan galiinaa booda rakkoo keessa jechuun nama fakkeenyaaf namni galiin yoo ati akkana taate akkana godha inni jedhu yoo ati akkana taate akkana godha waan sanillee gootan booda ani isin saalfattan booda jechuun namni ati waan jettutti saalfattu amsa. Habibti dhaggeeffadhu oduu namaati yeroon kanneen ansii jira gootichi qe'ee waan akka waa namaati biciqii gama dhanaa marrachaa oolan. Laa mama roza kan. Irra laay. Bakka namoota tokko jira beekte haa osoo beekanii akka namatti bakka waan hin taane beekaa dhiibatan kanaaf dhaamsiin an dabarsuu barbaadu haga feetan cinqamtanii haga feetan waa jettanii wanni bisiitii jettana wanni waan hin ta'in jiru qabu. Ani garam deemte dubbii maaliif tafsiira gara soofta tafsiirri kee garam deemu. Laa jechuun dhugaa takka bakkuma jirtutti namatti himtee bira qotta waan ta'eef itti himaa jira sanumaaf malee waan biraa. Tafsiira gara seenu ofiidha. Garuu biraatiin. Kanaafuu namoonni yeroo baay'ee ilaalcha taane keessa yaatanii abbaan waan godhu beeka bara akkuma ati namni hundi akkuma mazaaja mataa isaa qabu akkuma irratti oolee bulu waan hunda isaa karaa jiruu isaa karoora dhaatu anis karoora dhaadhaa isinis karoora dhaatti. Namni hundi ni beeka. Kanarratti wanni namni dhufee Hamza akkas ta'e Hamza maa akkas ta'a ati namni siin jahu hin jiru ati maal dhuftee nama rakkisa. Akka ati beektu san caalaa beeka namni jiru. Yoo bakka gaafa namni waan ta'e namni gatiin jiru nama keessa gaafa galu namni takkaas hin beekne wayii dhufee jiru ta'e keessa gaafa galu gaaf siif murteessuuf dhufu. Siif murteessuuf namni na murteessuu barbaadu baay'ee amma irratti namni jireenya kee keessa dur jiru namni na beeku akkam nagaa bultee jedhee namni na gaafatu maali yaaddee jedhee na gaafata malee na murteessee akkana godhi kanaan jedhu hin jiru. Namni badee taa'u ammoo mashaallah. Isaantu waan namaa bara nama nani baba namni waan makiisha kiyya kana keessa jiru beek akka waan garaa kiyya keessa jiru beek akka waan mataa kiyya keessa jiru beek carqii kana keessa waan jiru beeku nama inna akka waan guddaa kana keessa jiru waan guddaa kana keessa jiru beeku danda'a kamaaltu nama cinqee bara kanaa nani baadha. Barani na jabaa baranii fi boodallee kana hunda qayyadu wallaahi na aarta namni jiruuti keessa galee na murteessuu barbaadu hin aartan jiru hin aartan na jala akka aartan hin barbaadu ni cuggaarraa keessan ishin nam tokko gaafa jiruuti keessa galee haga galuu qaba bar haga si gorsuu qaba utubaan mana haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba jedhan sani akkana galee jiruu fi dhiisee jiruuti jiraate akkana gootiidhumaan jedhee booda immoo inni jedhe sun yoo hin ta'in osoo hin ta'in hafee hin aara booda hin aartan. Garaan nyaata namni aaru baasee namni aaru gara even adawaan kiyoo aaru garaan nyaata. Ifuma dhufanii itti galanii gaafa ati mas deebisaa tokko deebistes waan si afaanii baasanii deebii akkas namaan jee akkas nuun jettee waan ajaa'ibaa takka bitaniif waan godhatanii ammas nama gubbaa geerara jalqabaatiif maaf naman dhiif bakka akkuma ati waa beektu namni waa beeka yoo ta'e si caala fa'aa waa beeka namni bakka inumaa jiruu isaa fa'aarratti adeemsa fi irra deemuu fa'aarratti si caala beekata namni. Abbaa nama rakkisu kanarratti osoo niifi xiqqishoo silaa hara gaataniitu xiqqishoo haara galfachaa kaayoo lapheen isin oofite bishaan dhugaa waaqa qabunoo ituu firiizera fa'aa xallaa jaalalattee waan dhugaa akka qabbaneessaa yaadanii baay'ee das na godhatu. Ani magaalaa gaafin takka ta'in ana hawaasa irraa qabuu fi taniin ani nama hedduu irraa qabu arra gaafa yaani tarii arra gaafa waan kanarraa akka nama si gorsuutti as bahanii akkana jajjaamanii duraan eessa turan rakkoo keessa jirtamu rakkoo keessa jirtu keessi beekan. Namni guyyaa takka yeroo osoo hin du'e namni baay'isoo yaani hiriyaa takka iyyuu hin qabu akka dhuunfatti hiriyaatu hin qabu obboleettii takka asii hin qaba that is all.
ولا ركوك يا بدوت يلي نمني بيبسي وفايري أكو مهريات التو أنا من كم ناو نمني كرمو يا رك نتشو وان جروتا جروتي يا كيسا سينو نمو متمسر يعني ناجا يبغى أنا بر والله أبرا كانت تبر جتش أبي كانت برا وبا كانت كايتني يا داوي تجري شو نجرام سنا جايبه بر والله لا جايبه لكن ما جايبه بقى أنا دي بقى أنا asumar arrantan gizi akan nama segirisa namni dile ko isabe wanju takasni ada bete namni gide tak aka khair ma insha Allah garo gizi akan te so kan kan das te tak tinagarin ka sini mata adi kamu tak akasi hojjetaa ooyanis bisi nanjekin wallahi nanjekin ta jabat wannan kudin wasu di sai rasa muna kan si arko makiyaraan jeesu jira lakka okay وانا harka kee tara jeesu jiruun seere fadheeba مية الرباشين الرباشين أعطاني كروشي الرباشين الشيء دارهم فدا قلتهم الرباشين ربشاي soko blinki gootanii asitti baay'ee tasna godha ture Tahu goda kopi ke goda Dumashi نعم حبيبي أهلا وسهلا فيك عندي Woi Dumashi namni jedhu kun baay'ata wallahi namni farid Siapa kan kita kawan jelas sekin tiap waktu Ifara kan nasi okan Siapa silkin tiaw itu nda yo tan siwali na so ko iti Gizi tak bagi begut itu biar wajah sontain tak ada berarti o silkin tiaw ang kabu Asyik itu masih Rabbi tu ara sinin jadi amal godare mal sini wo ma ya cuma aku amat karena internet data katakan jadi taati usut jalan dari tiaso itu isinya wajib bahasa itu isin area so akan semua berfahala fahala akan semua jirenya nama aku nih wal apa beda Nah jadi dari mama Ano mo? ya Le. ya harap anu Aya? ya dah Romo thank you Ulfan si kata Moti. Kung ko di may Asia yung kata Taiwan pwede na kata. Moti, welcome. Abdurrahman insyaallah habibi Garu. Garu mana Mabalik siya eh. ماشي بيسي بقى Ako fi ato na radio MTR billah ali. Waan kana ning gudisa. Afkar ro jami ma jani waan gise ko gana kana kan na rawre do kana yo magarsa ka son bare dana fakada kawarra. ada masrimu ada masri barakasi Kana marasa dijra. ya
aadaa Misrii akkas ati jirtu akkas godhattii muuvii jaraarra arge diraamaa jira hojjetti TV irratti. Ni jira warroonni akkas godhan. Yeroo baay'ee amma irra guddaa kana makarsan isaan kanarrallee kana fixanii kana godhan. Kan akkana ol godhan garuu an baay'een jaaladhu waansa. Eshi toppi qabadhu asirratti waan godhan asirratti itti himna kun mootii as jalaati. Itoobiin duraan jira. Namoonni. Yaa Rabbi sabrii kennuu kennu. Koo eegisuma takka illee homa gallee balatamuun keenya jiru. Gaaffii yaa. Yaa sadaa. Ol ka'e qaban ta'e. Okey rakkoon qabu wanta hagamit dhume daqiiqaa. Biko. Dabini ada fi rakkoon qabu ishee. Immoo qabxii kumuma guuttee baruu waan biraatii miti. Har'a guyyaan shaggooyyee akkuma simooyee shaggooyyee jedha. Misaaba Firankalloo galatoome ulfaatu yaa kun magaalatti dhugaa dubbachuudha. Rabbiin jaalala keessa. Shaggooyyee. Garuu ati tun immoo rabbiin nama haqa uummata warra argee kana nama turaa'ee rabbi si haa godhu ani keessa hin jiru wallahi. Wallahi dhugaa siin jedha wallahi ati ashoofaaf jettaami wallahi uummanni. Wallahi ani dhugumaa siin jedhu. Uf sodaadhaan namni itti jaalatu qal'aal kanaan sodaadhu. Rabbiin nama jechuun ilmi namaa kun beekaa namni gaafa jaalate. Amala rifachiisu tokko qaba yoo ati argite taate. Namni gaafa akka malee jaalate amala rifachiisu. Nama rifachiisu rabbi nan godhi. Tana jedhe isi hunda yaadi waan kana irraa anaa miti waan kana isi hunda fudhate. Laayivii seenee namni asirratti dumaashii ta'e nanaan jedhee yeroodhaan kan osoo hin jedhin baheen jiru. Rabbiin jaalala keessan natti haa dagatu yeroodhaan osoo hin jedhin baheen jiru. Xiyyeellee as jalatti isinii baasa waan ishee jeje as jalatti isinii baasa rakkoon boru as jalatti gaddawee goota. Maali? Shaggooyyee jaa namoonni guutuun durumaashii shaggooyyee takka nu agarsiistu naamin jedhanii garuu beeku ga'a. No anarraa moobaayilii qabu moobaayilii dhaamte chaarjii naa fudhachuu diddee moobaayilii takka. Okay adabbii biraa goona gaachise ana biraa silkiin hirmaam inshaalla. Jirtu silkiin Maara. Tanaa wal akka waan tanaa wal jala turree tana shaana kan isaa fannee fakkaatti dubbiin yoo hin turii si qabdu jee. Nama tiyyee moobaayilii tun xiqqoo rakkoo qabu duruma sirba qofaan caqasa. Sirba afaanis yaa sirba hin qabu wallahi hin qabu har'a. Damina silkii turii leela kasoo taate akka waan wanti wal jala jennee finnee fakkaata wallahi. Mee dirqim godhaa mana kana manni kuma guyyuma tokkollee mana kana dirqim waan wayyaa takka ittiin gootu wallahi. Walaa Oromoo tana bush godha yasmaa. Koko ati har'a maa saalfatta garuu? Wallahi saalfatta. Yoo ani yoo ati maa saalfatta qaanfataa harte yaani. Maa qaanfatta waytaa haaswitu. Beekan jaalalateetiin na dhagaaменsa. Mootii malee namni biraa hin jiru mana kanarratti mootii kana tiiktokiin isaa jalaatu qabe waan ni godhaani. Kooloo godhaadha. Tokkoffaa isaa jira. Happy Eid Mubarak isa. Sirba afaanii. Ulfaadhu. Abdul Jabbaar galatoomee iddoo tokko ulfaadhu. Ati na adabi. Adabbiin kee tokkoffaan eegas waan muuziqaatti nu battee ittiin nu bashannansiistu waan hin qabneefi. Eshi si maantu kan qarqar jira. Eshi eegachi waan gootu hin qabne afaanin nu jetta
gaafa haroo bareedu takka itti hawaasni bashannanu ta'ana osoo hin ta'in rakkoon qaba keessaanii bashannanu bareedu. Hawaasni itti bashannanu. Nanis, wallahi sirri wanta Bashee. keessan bashannanu jettu keessi gara Onnee tana keessaanii bashannanaa sanni beeyna dhiisi. Bira kuti gammee.